Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kuni miidiyaa Gabataati. Gabataa miidiyaa kan jedhamuni miidiyaa moggaafame guyyaa jalqabaatii fi tamsaasa guyyaa jalqabaati. Tamsaasa keenya guyyaa jalqabaa keenya gammachuun akkasiin simattanii abdii guutuu qabna. Hojjettoonni qopheessitoonni gareen miidiyaa Gabataa nagaa kabajaa isin gaafata. Miidiyaan Gabataa fuulduratti akkuma ibsu gadi fageenyaan ibsuuf deemnutti miidiyaa Gabataa nama hundumtuu irraa qooddatu, nama hundumtuu dhimma sabaa fi biyyaa irratti kan dhimmi nagalcha jedhu kan irratti qooddatu miidiyaa walooti, miidiyaa hunda keenyaati. Miidiyaa kana kan hunda keenya gochuuf immoo qooda fudhannaa hunda keenyaa kan nu maraatu barbaachisa. Guyyaa irraa tamsaasa keenya guyyaa jalqabaa ta'urraan kan ka'e qabsaa Oromoo, beekaa Oromoo, jaarsa Oromoo, hayyuu Oromoo kan ta'anii obbo Leencoo Lataa bifa haala yeroo irratti bifa gaaffii fi deebiitiin afeerree jirra. Isa dura garuu isaanii miidiyaa kanallee akka jaarsa Oromoo tokkootti, akka hayyuu Oromoo tokkootti eebbaan akka nuu bananii fi afeerree isaanis tole nuun jedhaniiru. Kanaaf sagantaan keenya jalqabaa inni eebbaa obbo Leencoo Lataa pirezidaantii addaa dhaaba addaa dimokiraatawaa Oromootiin ta'a. Ittaansuudhaanis immoo haala yeroo fi waan ta'aa jiru irratti gaaffiif deebii isaanii wajjin geggeessina. Akkatti dhiyaattanii isin afeerraa miidiyaa kana fuulduratti waliin hojjenna, waliin guddifna, bakka irratti waliin guunnaa isiniin jenna. Miidiyaa olola namarratti oofuudhaa fi kaan xiqqeessuu fi yookaan masaanummaa miidiyaalee Oromootiif qophaa'an isa akka masaanutti kan dhiyaateetu kan qophaa'etu hin ta'in miidiyaa isa cinaatti ogummaa odeeffannoo uummataaf dhiyeessuu fi keessattuu immoo waan deemaa jiru irratti siyaasa walxaxaa biyya Itoophiyaa fi Oromiyaa keessa jiru keessatti namoonni hubannoo akka argatanii fi ogeeyyii adda addaa, ogummaa adda addaatiin, beekumsa adda addaatiin beektota Oromoos haa ta'u beektota naannoo gaafa Afrikaa irratti affeeruudhaan uummanni haala naannoo isaa akka inni sirriitti hubatuu fi qooda gumaacha jennee abdanna. Har'aa fi akkuma dura isiniin jedhee maanguddoon keenya nu eebbisuudhaan nuuf jalqabu. Itti dhiyaadhaa isiniin jennaa, isaanii illee itti dhiyaadhaa jennaa. Obbo Leencoo gara Gabataatti dhiyaadhaa, waliin haa cabsannu, jaarsa cabsaa, nuu cabsaa. Galatoomii yeroo murteessaa kanatti miidiyaa baranaa kanaa qindeessitanii dhaamsa sochii uummata Oromoo qindeessuu irratti gumaachuu dabarsuudhaaf tattaafachuun keessan waan baay'ee gaariidha, waan baay'ee nama gammachiisu. Kanan irraa kaanee sochii amma uummati keenya biyyaa gochaa jiru irratti waan dandeenyu dabaluu yaada qabnu dabarsuudhaan akka qabsichi bifa bilchaataadhaan, bifa murteessaa ta'een, bifa walqabataadhaan galii qabsichaatti deemu gochuu irratti ni tattaafannaa. Isin warri Gabataa miidiyaa kana bu'uuressuu irratti bobbaatanis galata guddaa qabdu. Hojiin nu dura jiru baay'ee guddaadha. Haalli biyya keenyaa guyyaa irraa guyyaatti jijjiiramaa, guyyaa irraa guyyaatti walxaxaa ta'aa, gama tokkoon haala yaaddeessaadha. Gama kaaniin immoo haala hedduu abdachiisaadha. Yeroo kanatti dhaaba tokko yookaan murna tokko qofaan osoo hin taane
murnoonni Oromoo hundihuu bakka jiranirraa dhaamsa bilchaataa uummata keenyaaf dabarsuun hedduu barbaachisaadha. Nutis gama keenyaan gaba Oromoo adda dimokiraataa Oromootiin kana irratti gumaachuuf carraa gaarii nuu kenna. Akka injifannoo uummata keenyaatti gumaachinu abdachaa tattaaffiin jalqabame kun kamilkii akka ta'uun hawwaa galatooma. Fadda baay'ee galatooma. Gara dubbii ijootti deebina. Waan biraa dura mee isin waa'ee Itoophiyaan karaa qaxxaamuraarra jirtu kan jiru tokko kitaaba tokko barreessanii turtan miti? Bara kan barreessanii obboleecha? Barruun sun ka jalqabame 90moota keessa yeroon Naayiroobii jiraachaa tureen jalqabee kan inni maxxanfamee bahe garuu 99tti. Yeroo sanatti Itoophiyaan karaa lakkuurra jirti. Gama tokkoon gama dimokiraasiitti deemu qabachuu dandeessi. Gama kaaniin immoo sirnuma duraanii bifa jijjiirratee itti fufuun hin malaa. Kanaaf yoo karaa daandii dimokiraasii irra buute biyya jabduu wal qabattuu tasgabbooftuu taatii. Yoo sirna olaantummaa sirna kolonii bifa biraa jijjiiranii itti fufan immoo deemee biyyichuun ni diigamaadha jennaa yaada kitaaba sana keessatti ibsame. Tole. Egaa kana ta'e amma kan isin sodaattantu ga'aa jira jechuu dandeenya. Bara 1999 maxxanfame garuu isa dura waggaa 2-3 irratti qophaa'aa turtanii. Waliigalatti gara amata 20ti. EPRDF immoo kan inni aangoorraa ammammaatti jiru walumaa galatti waggaa 27 waggaa 26 waggaa 27 yeroo tokko gaaffiif deebii reediyoo irratti waliin goone irratti bara adda bilisummaa Oromoo bu'uureessinee Oromiyaa walaba jennee namoonni maraataadha jarri kun maraatuudha nu jedhanii kan jiru ture jechaadha. Isa kana gara kitaaba kana barreessanitti yaada sana namoonni dubbisanii erga sana Itoophiyaan biyya dimokiraatofte, Itoophiyaan biyya tasgabboofte, Itoophiyaan biyya dinagdeedhaan ariifannaadhaan guddataa jirtu warri jedhanii yaada keessan kana kaasanii namoonni dogoggora jiranii isinitti kaasan jiru yeroo sanatti. Waggoo eega kitaabni sun barreeffamee fi sana asisi duulli ana akka nama tokkotti narratti baname Oromoo ta'anis warra Oromoo hin ta'iniinis bal'aadha. Suni akkaataa itti yaadaa turree fi har'as yaadaa jirrurraa ka'a. Warri Oromoo yaada nuti waggaa 40 dura lafa keenya irraa maqame jedhaniiti. Warri Itoophiyaa durii deebisanii ijaaruu barbaadan immoo diina Itoophiyaati namni kuni jennaa jedhu qabanii. Ani garuu Itoophiyaa biyya jedhamtu kana haala maleessaan hin jibbu, haala maleessaanis hin fudhadhu. Haalli isaa ta'a ka tolu taanaan mirga sabootaa ka Oromoos dabalee hin kabajja taanaan Itoophiyaa waan hin fudhanneef hin jiru. Gama kaaniin Itoophiyaa nu diddu, Itoophiyaa jireenya keenya haaltu, Itoophiyaa nu dhabamsiisuu irratti sagantaa godhattee hojjettu fudhachuun cubbuudha ta'a. Bifa kanaan waanan deemuufitu Oromoota sirrakkisaa jennaan ani fudhadhu. Namoota Itoophiyaa seeduu deebisuu barbaadan sirrakkisaa. Garuu sanatti rakkachuun barbaachisu. Wanti irratti rakkachuu qabnu mirga saba keenyaati. Sabi keenya biyya isaa keessatti kabajamee, mirgi isaa eegamee, jiraannaan adda baanee jiraannee, Itoophiyaa keessa jiraannee garaagarummaan qaba. Garuu addas baanee yoo mirgi sabichaa ka dhiitamu ta'e sanas hin fudhadhuan.
maal jechuu kooti yeroo walabummaatti galchitu qabsoo kaayyoo qabsoo walabummaa qofatti gaafa galchitu walabummaa argatteetu bilisummaa dhabda. Sun deddeebi'ee ta'e ollaa keenyatti waan ta'e. Kanaaf suuta jennee yaaduu qabna. Onnee keenya qofaan qofa sun sammuu keenyaanis yaaduu qabnaadha kan koo ejjennaan. Baay'ee bareedaadha. Egaa yeroo adda addaatti waan tokko kaasaa turtanii namoonni akka malee hubatu, waa tokko akka malee hubatu. Isin akki jettanii barreeffama karaa tokko tokko barreessanii fi sagantaadhumaa fi labsii addii dimokiraatawaattiin bu'uureeffame keessatti akka mul'atutti ejjennoo akka dhaabaattis karaa mata duree darbu tokko tokko irratti bara isin qabsoo jalqabdan bara addii bilisummaa Oromoo bu'uureeffame Oromummaatu Itoophiyaa jalatti dhokatee jira. Itoophiyaatu Oromummaa haguugee. Kanaafi Oromummaa Itoophiyaa jala haguugamte kana jalaa baasuu fi akka jechuun nurra turree kan jedhu qabdu. Akkasumatti kun maal jechuudha? Mee kanatti xiqqoo bal'iftanii nuu ibsuu dandeessu? Akkami haguuggiin sun amma waan irraa fuudhamaa jiru fakkaata? Bara nuti qabsoo amma gara waggaa 50 dhihaateera. Yeroo jalqabne sana Oromoon akka Oromootti of hin beeku. Oromoon maqaa garaagaraa baafateetu of beeka. Kaan godina keessatti dhalate himata. Wallagga fiin jedhaa, Shawaa fiin jedhaa, yookaan immoo namni karaa bahaa Muslima ofiin jedhaa, Islaama ofiin jedhaa. Oromummaa dhumtuu hin dukkanaa'e. Sammuu Oromoo keessattuu kabraa dhiibnu. Alagaan immoo dhufee biyya keenya jiraatee Shaggar, Hadaamaa, Diredhaa, Baalee Gobbaa jiraateetu akka waan takkaa Oromoo hin arginii baha. Jiraatti awwaalamnee jechuudha. Jiraatti ka awwaalamne sirni yeroo sana lafa kaa'amee Oromoon akka of haalu. Oromoon alagaa birattis akka hin baramne gochuu irratti xiyyeeffatee Itoophiyaan yeroo sana Oromummaa diddi turte. Oromummaa haalti turte. Oromummaa akkasumatti awwaalame sana awwaala keessaa baasu warra nu awwaala sana diduun nurra ture. Itoophiyaan nu awwaalte sana dinne. Nuti Itoophiyaa miti. Nama Itoophiyaa miti jennee falmine. 91 booddee haalli jijjiirame. Oromoon as bahee mul'atee mootummicha keessattuu qoonni kennamee fi akka Oromootti qoonni ramadamee fi ega jiraatee booddee akkuma durii sanatti yaaduun hin barbaachisu. Haala amma irra geenyerraa of dura deemna malee haala gaafa kaanee sanaan itti fufuun hin barbaachisu. Har'as sanuma kanan jechuu barbaadu. Yeroo mootummaa ce'umsaa keessaa baane booddee Itoophiyaan karaa lakkuurra jirti, karaa bal'oorra jirti jennee ammas deebitee karaa bal'oo haaraa irratti dhiyaatteetti. Yoo karaa tokko qabatte Oromoo wajjin wal taate mirga Oromoo kabajje Oromoodhaaf qooda politikaa malu hayyamte Itoophiyaan biyya jabduu, biyya dimokiraatoftu, biyya tasgabbaawaa taati. Yoo kana didde immoo yoo diddee akkuma durii deebiseen isin awwaala, deebiseen isin haala ka jettu yoo taate Itoophiyaan jiraachuu hin dandeessu. Achi geenye amma bakka murteessaa geenyerraa kanarratti qabsaa'onni Oromoo akkuma duraanii waa'ee Oromoo qofa cinqachuu dhiisanii waa'ee Oromoo yaaduun, waa'ee Oromoodhaaf qabsaa'uun barbaachisaadha. Itti fufuu qaba ammallee. Garuu sanatti of murteessuun barbaachisaa miti. Amma biyyichaaf Itoophiyaa guutuudhaaf ilaa mul'ata akkasii qabna. Rakkina Itoophiyaa dura har'a jiru furmaata akkasii qabna jedhanii gabbahanii dubbachuu barbaachisaadha. Akka
gaaffii Oromoo qofatti of murteessan barbaadu. Of murteessanii hafuun barbaachisaa miti. Amma ka biyya sana baraaruu danda'u, ka biyya sana jiraachisuu danda'u humna politikaa Oromooti. Kana hundi beekee irratti bobba'uu qaba. Tokko. Lammaffaa haala har'a jiru keessatti ana malee hin ta'u dhaabni jedhu dogoggora guddaa hojjetaa jira. Abbaa fedheenuu haa ta'u mirgi Oromoo of fuuldura hiikuun waan barbaachisaadha, waan deeggaramuu qabu. Nuun ta'uun qabu. Nami kan nuti har'a quban qabne ka boras ba'u jiraachuutu mala kan sana guutuu danda'u. Yookaan immoo warruma amma biyya keessaa socho'aa jirutu mirga Oromoo of fuuldura tarkaanfachiisa. Bilisummaan waan yeroo tokkotti argamee dhumu miti. Bilisummaan hamma sabichi jirutti qabsoo dhumatu godhama. Bilisummaa politikaatu jira. Bilisummaa politikaa keessaa gaafa baatu immoo bilisummaa hiyyuma keessaa bahutu jira. Bilisummaa beela keessaa bahutu jira. Bilisummaa dhukkuba jalaa bahutu jira. Bilisummaan yeroo dheeraa jira itti fufa. Qabsoon bilisummaa yeroo dheeraadha itti fufa. Ka mirgaa garuu mirga yeroo irraa yeroo dabalachaa akka Oromoon deemu sanarratti hojjechuun barbaachisaadha. Amma Itoophiyaan jiraachuudhaaf mirga Oromoo kanaa hamma kanaan dura ture caalaa kabajuun dirqiidha. Yoo sana goote ni jiraatti. Yoo sana dhabde garuu jireenyi ishee gaaffii jala gala. Jennu karaa qaxxaamuraa kana keessatti mirgi Oromoo kabajamee Oromoon abbaa biyyummaa isaa irratti aanga'ee Itoophiyaa dimokiraatofte keessa jiraachuun danda'amaa jennu. Isa kana keessatti Oromoon addatti bu'aa maalii qaba yookaan miidhaa maaliitu irra ga'a? Akkam kana keessatti qoonni Oromoon bu'aan Oromoon argatu maal fa'i? Itoophiyaa wajjin yoo federeeshiniin dhugaan biyya Itoophiyaa keessatti gad dhaabbatee Oromoon immoo naannoo isaarratti qabeenya isaarratti abboomaa yoo ta'e bu'aan addaa kan amma jirurra yookaan immoo kan silaa qofaatti ba'urra kana buufata kan jennu maali? Tokkoffaa ka hubachuu qabnu Oromiyaan handhuura Itoophiyaati. Waan walakkeessa Itoophiyaa qubatuuf olloota baay'ee qaba. Saboota Itoophiyaa keessa irra guddaan olloota isaati. Jara kana wajjin sirna dimokiraasii federeeshinii sabdaneessaa dimokiraatawaa yoo qabaate ofiif dimokiraasiidhaan mirga isaa of bulchiinsa mirga of bulchuu isaa guutummaatti kabajataa ollaan isaas akkasumatti qabaatu walii gala immoo akka Itoophiyaatti sirna dimokiraasii jalatti bulu jechuudha. Intas gabbaawaa nagaan naannoo isaa Oromoo keessa nagaan jiraachuu dimokiraasiin jiraachuu qaba bulchiinsa Oromiyaa keessa. Saboota biraa wajjin nagaan jiraachuudhaaf sirni dimokiraasii saboota ollaa keessa hunda keessattis marguu qaba. Akkasitti yoo jiraanne biyya guddoo dimokiraasiidhaan bultu ka tasgabboofte ka guddinni diinagdee isee daddaffiidhaan deemuu danda'u kanatti handhuura ta'an. Nuti akka waan ilma ormaatti of ilaaluu dhaabuu qabna. Nuti ilmaan biyya sanaati. Ilma hangafa biyya sanaati. Eega akka hangafaatti jiraachuu qabna. Namoota hafanis akka hangafaatti tajaajiluu qabna. Dandeenyee wajjin hojjennee qe'ee Itoophiyaa jedhamtu kana akka iseen nagaadhaan walii wajjin jiraattu irratti hojjechuu qabna malee akka kanaan dura akka ilma guddisaatti rifachaa of qaanfachaa mataa gadi qabannee lafa laalaa deemuu hin qabnu. Sochiin ummati keenya biyya keessaa gochaa jirus akka nuti qoma keenya dhiibnee hamilee guutuudhaan mirga ofiifis barbaannu ka saboota biraas fayyadu qabsoon nu godhaa. Sun Oromoodhaaf hedduu barbaachisaadha. Qe'ee keessatti nagaatu jiraata. Olloota isaa wajjin nagaa qabaata. Faayidaan kana caalu hin argamu jechuun barbaade. Tole, galatoomaa Leencoo kuni bal'aadha, mata duree bal'aadha. Yeroo biraa
bal'inaan itti deebina. Amma waa'ee OPDOti. OPDOon akkuma beektanii akka dhaabaatti jechaadha. Organizationin suni akka dhaabaatti tajaajila APRDF yookaan warra TPLF akka ta'utti tolfamee kun beekamaadha sagantaan isaa. Amma hoogganni OPDOodhaa haala jijjiirame keessa jiru jechaadha. Yeroo tokko na yaadadhaa waa'ee sochiin hoogganni naannoo Oromiyaa sochii isaan babbareedaa jalqaban ilaalchisee namni tokko walgahii hawaasaa irratti gaaffii isin gaafatee ture. Jennaan waa'ee akkamitti ilaaltu waa'ee warra OPDO kana jennaan duraanii warri TPLF ittiin Oromoo fudhachuufitu OPDO tolfatanii amma immoo Oromoon yoo OPDO isaan harkaa fudhatee rakkina maalii qaba kan jedhu jirtuun jechaadha. Amma Oromoon jara kana fudhataa jira jechuu dandeenya jalqabeeraa waan akkasii mul'ataa jira akka nama sochii siyaasaa sirriitti of eeggannoodhaan ilaalu tokkotti waa hogganoota OPDO kana uummanni waa fudhataa jira gara isaatti fudhataa jira isaan uummatatti makamaa jiru. Ilaa ani humna lamatu dhaaba OPDO kana gara ofitti harkisaa jira. Warri isaaniin uume akka ergamaa isaanii ta'anitti harkisanii of jala galchuu barbaadu. Amma dhiyeenya keessa kaas bahee uummanni Oromoo immoo harkisee akka kansaa ta'uu irratti hojjetaa jira. Qabsoon kun itti fufeetu deemaa jira. Qabsoon kun qabsoo ulfaataadha. Qabsoo suuta taligamuu qabu, suuta irratti hojjetamuu qabu. Ani waan tokko garuu nan amana. Osoo addi bilisummaa Oromoo jiraachuu baate dhaaba OPDO jedhu hin ijaaran turan. Waan ta'eef jiraachuun OPDO waan addi bilisummaa Oromoo maddisiise keessaa tokko. Waggaa 20 meeqamma warri wayyaaneetii fi uummanni Oromoo dhaaba OPDO kana gamasii gamana harkisaa bahanii amma sagalee Oromootu irra ol caalee harkisaa Oromootu irra guddatee mul'achaa jira an akkan argetti. Kana dabalee waan tokko waanan dabaluu barbaadu dhaaba OPDO jedhamu kana keessa namni ergamtoota ta'an akka jiran shakkiin hin jiru. Akka sanas ta'e sabboontonni keessa hin jiranii jechuu hin dandeenye. Sabboonaan tokko haala keessa jirurraa ka'ee uummata kootiif hin qabsaawaa yoo jedhee waan sana qeeqnuuf, waan sana haalluuf hin jiru. Hamma dandeenyu jajjabeessuu qabna malee. Amma eenyutu injifate? Jarri kun dhibbatti kan Oromoo ta'aniiru moo ammayyuu ergamaadhuma wayyaaneeti waan gaaffii jedhu deebii kennuu hin dandeenyu. Sababa lamaaf tokko biyya keessa hin jirru waan ta'aa jiru fuulaaf fuula ittiin beennu. Lammaffaa qabsichitti fufee jira. Garuu sagaleen sabboontotaa ol'aantummaa argachaa jira. Kanammoo karaa dandeenyu hundaan jajjabeessuu qabna. Nuti akka dhaaba adda dimokiraatawaa Oromootti yoo karaa jara kanaas mirgi Oromoo kabajame karaa warra OPDO jedhamu kanas mormii tokko illee hin qabnu. Yoo dandeenye osoo isaaniin hin gaaga'in akka isaan kana godhan karaa dandeenyu hundaan ni jajjabeessinaa. Bifa kanaanitu ilaalla waan amma biyya keessa deemaa jiru. Tole, baay'ee fayyaataa. Amma egaa isin muuxannoo siyaasaa biyya Itoophiyaa keessatti warroota hangafa jedhaman keessaa tokko ta'uu keessan irraan gaaffii kana deddeebisee isin gaafadhaa. Waan amma OPDO keessatti ta'e kun waan amma hoogganni OPDO fi mootummaan naannoo Oromiyaa jedhaa jiru kun uummata wajjin amma tokko mirga amma tokko argamaa jiru kun isaan keessatti dhufa ittanii yaaddanii beektu isin boleencu.
Ani Oromoo keessa sabboontonni baay'eedha kan jedhuun qaba. Haala isaan jalatti qabsaa'antu garagara. Nuti adda bilisummaa Oromoo biiroo mootummaa Haile Sillaasee teenyeet hojjenne. Mootummichaaf hojjechaatu isas hojjenne. Kanaaf namni akkuma kiyyaa mootummaadhaaf waan hojjetu fakkaatee hama tokko hojjechaa bilisummaa uummata isaatiifis achi keessaa qabsaa'u seenaadhuma kiyyarraa ka'ee sun hin danda'ama hin malas jedhetan ilaalaa. Amma wanta amma deemaa jiru wanti gama warra OPDO kanarraa dhagahaa jirru kun ana guddaanan ajaa'ibu. Amaluma sabboontummaati. Sabboonaan saba isaatiif hin dhimmamaa karaa danda'uun haala isaa mijjatuun kabajaa uummata isaatiif qabsaawa. Baay'ee ulfaadhaa. Inni biraan waa'ee torban darbe walgahii qabaachaa turtanii akka dhaabaattis akka maal jedha sochii biyyoolessaa ENM Ethiopian National Movementis akka walgahii qabaachaa turtanii miidiyaa adda addaa irratti ibsaa turtanii. Sun akkam ture obbo Leencoo haala amma jiru keessatti gama waggaa tokko darbe keessatti maal fakkaata ture adeemsi keessanii waan haaraadha kun argitanii waggoota amma kana keessatti dhaabni Oromoo tokkoo fi dhaabni warra keessattuu warra Itoophiyaatti of waamu akkas waliin deemanii umurii waggaa tokko guuttatanii waliin hojjechuun warra dursa jedhaman keessaa tokko fakkaata. Kun attam ture mee akkamitti ilaaltanii adeemsa waggaa tokkoon darbe kana? Kan duraa walgahiin nuti koreen hojii raawwachiiftuu adda dimokiraatawaa Oromoo qabaatee waan ariifachiisaa yeroo ammaa deemaa jiru gamaggamnee sanarratti murtiirra gahuuf ture. Sochii biyyaa Itoophiyaa yeroo duraatiif koreen hojii raawwachiiftuusaa fuulaaf fuulatti wal gahe. Tokkoffaa hojii waggaa tokko keessatti hojjetame gamaggamuuf sana booddee immoo of fuuldura ilaaluudhaaf. Waggaan tokko kun yeroo dhuma dhaabicha gad dhaabuuti. Caasaa isaa ijaaruu, qabeenya horuu, quunnamtii garagaraa uummachuu, walis baruu. Maaliifi dhaaba gosa lamatu sochii biyyaa Itoophiyaa kana keessa jira. Dhaabonni sadii dhaabota saba maqaa sabaatiin ijaaramanii kan Oromoo kan Keenya, kan warra Sidaamaa jira, kan warra Afaan jira. Arbanyochi Gimboot torba dhaabi jedhamus kan Itoophiyaa guutuudhaaf hin falma jedhu ni jira. Haalli kun haala hedduu ulfaataadha. Waan mari'anne keessaa tokko walis ta'uu baannu wal dandeenyee akkamitti deemuu dandeenya? Aadaa akkasii akkamitti horachuu dandeenya? Yoo aadaan akkasii hin horamin, yoo warruma wal jaallatu qofatu walii wajjin hojjeta ta'e, warruma wal ta'u qofatu walii wajjin hojjeta ta'e, dimokiraasiin hin dhufu. Kanaaf nama garaagarummaa gurguddaa wajjin qabdu wajjin hojjechuu baruu aadeffachuun hundee dimokiraasii gad dhaabuuf murteessaadha. Isa kana irratti bal'inaan haasofnee yoo jijjiiramni dhufe immoo karaan ittiin cehumsatti deemnu maal fakkaata ka jedhus ka'ee irratti mari'atameera. Waliigala walis gammachiisuu baannu wanti nami garii jedhu nutti illee toluu baatu, wanti nuti jennus namoota gariitti toluu baatus wal dandeenyee walii wajjin itti fufnee hojjechuuf murteeffannee jirra. Nuti akka adda dimokiraatawaa Oromootti masaanuu EPRDF keessa isaa dimokiraasii qabu maddisiisu barbaanna. Kanaaf kan irratti hojjennaa dhaabonni garagaraas akka dabalaman barbaanna.
dhaabonni maqaa sabootaatiin ijaaraman akka dhufan barbaanna. Keessattuu dhaabni maqaa Amaaraatiin ijaarame akka dhufu hedduu feena. Ofii keenya baanee garuu hin ijaarru. Yoo isaan dhufan simannaa goonee fi dhaaba Oromoo, dhaaba Amaaraa, dhaaba Afan, dhaaba Sidaamaa, dhaaba saboota biraas daballee masaanuu EPRDF ka keessa isaatti sirna dimokiraasiitiin bulu maddisiisuu barbaada. San irratti haalli jiru abdachiisaadha jechuun barbaada. Tole, kanuma wal qabata gaaffiin koo itti aanu irran isinii deebi'a. Dura yeroo nama tokkotu yeroo tokko waa jedha. Maal jedha bara Leencoo Lataafaa, Baaroo Tumsaafaa, Diimaa Nagoofaa, adda biyyuu Galataafaa, adda bilisummaa Oromoo gadhaabna jedhanii Oromiyaa walaba jedhan tana. Jarri kun maraataniiru Amaanu'eelitti geessaa jechaa turreedha. Amaanu'eelin beektuuni warra akka lafa nama mataan dhukkubetti yani ta'u. Amma kana tureedha. Booda garuu gaafa dhugoomee gara kanatti dhufanii isaantu sirrii ture. Nutu maraatu ture warra akka kanatti yaadatu jedhachaadha. Akkuma kana amma waggaa lama caalle warra maqaa Itoophiyaan socho'u kana wajjin addi dimokiraatawaa Oromoo jalqabuun taachii booda immoo gara walii wajjin hojjechuu wal hubannaa irratti gad dhufuun waggaa lamaan darbe kana keessa jechaadha. Isa kana keessattis namoonni waanuma hin taane waanuma ta'uu hin dandeenye waan walitti dhufuu hin dandeenye kan jedhu Oromoo keessaas haa ta'u gama isaaniitis haa ta'u jechaa turan jechaadha. Amma garuu akka ilaaltanitti addaddummaa qabaachuun waanuma jiru. Utuu addaddummaan qabaatan islaamuu walitti dabalamuun hin jiru, adda adda jedhamuun hin jiru. Addaddummaan sun akka jirutti ta'ee addaddummaa sana wal danda'anii walii wajjin hojjechuun akka jirutti ta'ee hariiroon keessattuu uummata Oromoof saba Amaaraa gidduu jiru. Garamitti deemaa jira. Amma yeroo jalqabnirraa yeroo waan akkasii jalqabnirraa ka'ee haala amma jiru keessatti maal fakkaataa jira obbo Leencoo? Jechuun dhaabni Amaaraa, sabni Amaaraa rakkina keenya irraa adda ta'e qabu. Nuti eenyummaa keenyatu Itoophiyummaa keessaa hafe. Itoophiyummaa keessatti of arguu dadhabne. Itoophiyummaa hamma ammaa turte keessatti yeroo Itoophiyaa jedhan Itoophiyaawwinnat yeroo jedhan yeroo Itoophiyaawwinnati isaan jedhan kana ilaallu keessan jirru. Keessatti of nagarru, aadaa keenya keessatti nagarru, seenaa keenya keessatti nagarru, qooda fudhatiinsa politikaa akka Oromootti keessatti hin agarru. Warri Amaaraa garuu Itoophiyaawwannatii fi Amaaraannatiitu tokko ta'eef sana adda baasuun yeroo dheeraa isaan fixe. Kana amma garuu akka Amaaraatti ijaaramuudhaaf fedhii argaa jirraa kun jijjiirama guddaadha. Itti dabalee Oromoo fi Amaarri waliif dirmachuu jalqabanii jiran. Sochiin waggaa tokko dura Gondar maal keessatti ta'aa ture sun Baqqala Garbaa fa'aa hiikamanii jedhanii Gondaritti warqaan akkasii qabatamee yeroo uummanni hiriiru waan kanaan dura hin yaadamin. Akkasumas barana ijoolleen Oromoo 200 ta'an haramaa Garba Xaanaa tiif yeroo dhaqan uummanni Gondar, uummanni Goojjaam simatiinsa inni isaaniif godhe hedduu guddaa ture. Sabi kun lamaan wal ta'uu jechuun tokkummaan Itoophiyaa bifa biraatiin, bifa haaraatti dhalachaa jira jechuudha. Amma ammaatti tokkummaan Itoophiyaa humna dirqiidhaani amma waliif dirmachuu, waliif yaaduu, obbolummaa irratti waliif dhaqqabuu isa kanarratti kan hundaa'etu dhalachaa jira. Kun waan jabeeffamuu qabu, waan irratti ijaaruu qabnu saboota biraa wajjinis. Amma barana yeroo tokkummaan Oromoo ititeera. Ka tokkummaa Oromoo keessattuu barana itichee duula Sumaalonni Oromoota ollaa isaanii irratti godhan. Oromoonni ollaa isaanii akkuma Sumaalotaa Musliima.
garuu amantiin tokko isaan taasisuu dadhabee itti duulanii Oromoo buqqisanii of keessaa guussanii qabeenya isaa saamanii darara guddaa irraan gahan. Oromoo Muslima hin ta'in immoo ka dhiha jiru, ka kaabaa jiru, ka kibba jiru yaa'ee Oromoota obboleeyyansa amantii biraa qabaniif dirmate. Tokkummaan Oromoo ititeera. Tokkummaan Itoophiyaas akka kanatti bifa kana qabatee akka inni ititu barbaanna. Nutis yeroo Amaararra dararri ga'u dirmachuu fi qabna. Isaanis yoo nuuf dirmatan tokkummaan wal fedhuu waliif dirmachuu irratti hundaa'e tokkummaan dhugaa bu'uurri isaa buufamuu danda'a. Saboota biraa wajjinis akkuma kana. Kana dabalee amma darara Oromoo irra gahe naannoo Sumaaleettis, Sumaaliyaa keessattis gahe hijaaba'uuf Oromoonni Sumaalotan ariine, Sumaalotan buqqifne, Sumaaloonni ammayyuu Oromiyaa keessa jiraachaa jiran. Amma biyya ka bulchaa jiru Wayyaaneedha. Akka sanas ta'ee uummanni Oromoo Wayyaanee fi saba Tigraay adda baasee ilaala. Saba Tigraay hin tuqne. Wayyaanee fi ergamtoota isaa qofa kan inni ofirraa ittisaa jiru. Bifa kanaan hariiroo keenya saboota Itoophiyaa fi naannoo gaafa Afrikaa hundaa wajjin jaalalaa fi wal deeggaruu waliif dirmachuu irratti hundaa'ee ijaaruu hin danda'amaa. Kana irratti immoo Oromoon hooggana fudhatee jira. Akka jirrutti nuti namni Oromoo fi dhaabonni Oromoo hundi waan kana of duuba deebisu, waan kana diigurraa hedduu of qusachuun barbaachisaadha. Tole, ulfaadhaa Obbo Leencoo. Maaliifan kana jedha waanuma isin amma tuttuqtan kana hariiroon uummatoota lamaanii duruu uummata miti sirnichaa mormiin sirnichaa garuu qabxii guddaan isin jettanii kaan eenyummaan isaa Itoophiyaa keessatti owwaamee akka Itoophiyaatti waan of beekuuf rakkina sanaa hin qabu ture. Kaan immoo hirrina sanaa ture. Kanaaf amma haalli jijjiiramee tariiga isin miidiyaa hawaasummaa kana sooshaal miidiyaa jiru kana keessatti wanneen akkasiitu mul'ata. Walii galtee uummatichaa wal hubachuu uummatichaatu jira. Kun baay'ee nama gammachiisa jechaadha. Kanaaf fuulduratti itti deebinee waa'ee Itoophiyaa ta'uu kuniyyuu kanaan dura rifannaa Oromoon qabaachaa turerraa akkamittiin nama keessa lixaa akka inni deemuu danda'u fuulduratti itti dhufna. Amma wanni keenya ittiin goolabuudhaa fi gaaffiif deebii keenya ittiin xumuruudhaa fi egereen afaan kanallee warri afaan Oromoo hin beeknellee afaan keenya akka afaan gaaffiif deebii ittiin goonu kana yoon dhagaan ta'ellee komee tokkotu jira. Fakkeenyaaf hiriira Oromoon bakka bakkatti ba'u kana duukaa Amaarris naannoo isaatii utuu ka'ee warri kibbaas warri saawuziisii yoo utuu ka'ee silaa waan kana yeroo gabaabaa kana keessatti jijjiirama guddaa fiduu danda'a ture kan jedhutu jira. Isa kanaan maal jettu tarii sagantaan keenya afaan lamaan jira afaan Oromoo fi afaan Amaariffaatiin achirratti illee bal'inaan ibsuu dandeessu. Oromoo komee kana qabaniif maal jettu sin? Ilaa wanti hundi yeroo tokkotti hin bilchaatu. Qabsoon Oromoo waggaa 26-27 osoo addaan hin citin deemaa ture quba qabaadha. Akka naannoo biraa miti. Mootummaa kana gaafuma jalqabarraa jalqabeetu dide Oromoon. Kanaaf ka Oromoo amma bilchaateera. Saboonni biraas akkuma kana mootummaa kanarraa qurrama qaban. Kasaanis gaafa bilchaateetti as bahaa sana obsaan eeguudha malee dal'ananii jarri kun nuuf hin dirmanne yookaan immoo tarii mootummichuma wajjinuu jiru jedhanii shakkanii isaanii yakkuun qajeelaa hin ta'u. Akka garagaraatti mootummaa kana ilaaluun ni jira. Qurrami nuti qabnus bifisaa tokkicha miti.
Oromoon saba guddaatu xiqqaatee xiqqeenya kana irra aanuudhaafitu waggaa 30tti dhiyaatu fi mootummaa kanarratti qabsaa'e. Warri biraas hin qabu. Wanti nuti gochuu qabnu warra biraa komachuudhaan akka isaan caalaa mootummatti cichan gochuurra hamma dandeenyu akka isaanis akkuma keenya qabsaawan bifa garagaraatiin jajjabeessuu malee komachuudhaan akka isaan nu shakkan gochuu hin qabnu. Biraa yoomillee irraanfachuu hin qabne mootummoonni hanga dhaatti Itoophiyaa bulchan Oromoo bineensa nama nyaatu godhaniitu saboota ollaasaa hundatti himaa bahan. Yoo Oromoon aangoo qabate hin badda, hin dhabamta, si fixa jedhanii hojiidhaanis mul'isu. Hojiidhaanis siifi saba ollaa keetii waliin dhahaniitu akka saboonni biraa Oromoo sodaatan, Oromoo irraa shakkii horatan godhan. Kanas yeroodhaan, barsiisuudhaan, hubachiisuudhaan, hojii keenyaan amantii isaanii argachaa deemna malee waan guyyuma tokkotti dhumu miti, waan yeroo dheeraa irratti hojjetame yeroo nu gaafata sana injifachuudha. Tole, kan dhumaallee isiniin jedheen ture garuu amma gara dhumaatti kun isa dhumaati. Haala amma mootummaan EPRDF irra jiru. Mootummoonni namoonni aangoo gurguddaa irra jiranii fakkeenyaa fi Abbaa Duulaa Gammadaa, gama kaaniin Barakas Simoon, namoonni kuni namoota EPRDF bu'uureessanii namoota waggoota amma kana walii wajjin turan jechaadha. Gara dhumaa kana irratti aangoo gadhiitaa jiru kan Obbo Barakatillee hin beeknu garuu Abbaan Duulaa mirga dhaaba kootii fi mirga uummata kootiitu tuqame kanaaf gadhiise kan jiru qabu. Kun garamitti deemaa agarsiisa. EPRDF sadarkaa maaliirra jira? Duraanuu egaa himtaniittu na yaadadha bara 2013 mootummaan EPRDF shamaa jira, keessisaa shamaa jira kan jedhu dubbattanii turtanii. Amma sadarkaa maaliirra jira akka ilaalcha keessaniitti maalirra jira jettu amma namoonni akkas paartii sanaafis biyya mootummaa sanaafis amanamoodha jedhaman amma isaan keessaa yaanitti kan ga'e kun maalirra ga'eera jettu? Sirni abbaa irrummaa hundi dhuma irratti walganiinsaan dhumata. Sirnichi gaafa dhumatee jedhu wal dorgommiitu jiraata. Sirna sana keessaa bahuudhaaf. Sirna doonii limaa jiru, bishaan seenaa jiru, liqinfamaa jiru irraa anas dura utaalee baha jechuun waanuma seenaa keessatti mul'ate. Namoonni akkasii abdii kutatanii hojii isaanii gallakkisuun dhaabni biyya Itoophiyaa waggaa 27 bulchaa ture jeequmsa sadarkaa ol aanaa keessa seenuu isaatu mul'isa. Jabaannee yoo hojjennee sirna abbaa irrummaa kan akka dhumaa goona. Sirni abbaa irrummaa akka biyya keenyatti hin deebinetti xumuramuu qaba qabsoo nama deemaa jiru. Dimokiraasii duwwaatu nu jiraachisa. Dimokiraasii qofatu biyya sana tasgabbeessa. Dimokiraasii kana immoo Oromoon hoogganuun barbaachisaadha. Sababa lamaaf lakkoofsa isaatiinis guddaadha. Lammaffaa aadaan isaas aadaan ni himatus seenaa politikaa inni himatus dimokiraatawaadha. Ofiif mirga isaa kabajee mirgi saboota biraas akka kabajamu gochuudhaan kadhumaa ta'uu qabaa. Warri amma mootummaa abbaa irrummaa kana keessaa hojii gadhiise ka duraati malee kadhumaan ta'anii tokko tokkoon keessaa harca'ee bu'aa injifannoon dhumarratti kanuma uummata qabsaawaa jiru kan uummata Oromoo ta'a.